jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota YB oduu yeroo tanaaf qindeeffanne kan isinitti himnuta oduu tana wajjin Andaraartuu Shaamiiti. Namoonni 6,000 ol ta'an lola Tigraay baqachuudhaan Suudaan galanii jiraachuun dhagahameeti jira. Lammiilee Itoophiyaa 6,000 ol ta'an waraana mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay jidduutti adeemaa jiru dheessuudhaan daangaa ce'uun Suudaanitti baqatanii jiraachuun dhagahameeti jira. Guutuu gabaasa kanaa Muhammad Abdusalaam akka taantu isiniif dhiyeessa. Lammiileen Itoophiyaa 6,000 ol ta'an waraana mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti adeemaa jiru dheessuun daangaa ce'uun Suudaanitti baqachuun aangootni biyyattii himan. Tajaajilli oduu Suudaan Sunaa jedhamu namootni waraana kana baqatan naannoo biyyattii Algadaariif jedhamutti baqachaa akka jiran jiraattootaa fi aangoota naannichaa wabeeffachuun gabaaseera. Lakkoofsi namoota baqachaa jiranii dabalaa waan jiruuf aangootni naannichaa koomishinii baqattoota Suudaan waliin ta'uun bakka qubannaa fi deeggarsa barbaachisu qopheessaa akka jiran gabaaseera. Aangootni Suudaan guyyoota dhufan keessatti lakkoofsi namoota daangaa ce'uun gara Suudaanitti baqatanii hanga namoota 200,000 gahuu akka malu tilmaamuun qophii gochaa jiru. Waa'ee namoota lola kanaan qe'eerraa buqqa'anii ilaalchisee mootummaan federaalaas ta'ee mootummaan naannoo Tigraay amma dura waan jedhan qaban. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii namoonni hanga miliyoona 9 balaa qe'eerraa buqqa'uuf saaxilamuu malu jedheera. Hooggantoonnii fi dhaabbileen addunyaa garaagaraa qaamoleen lamaan lola dhaabanii gara mariitti deebi'uun rakkoo uumame karaa nagaan akka furan dhiibbaa gochaa jiru. Mootummaan federaalaa mariif qophii akka hin taane himaa turullee ammatti haaldureewwan mariif barbaachisu jedhee kaa'eera. Koree labsii yeroo muddamaa mootummaa federaalaa fi Tigraayiif labsame himaan kan ta'an obbo Ridwaan Hussein mootummaa federaalaa fi aangoota naannoo Tigraay gidduutti marii gaggeessuuf haaldureewwan kaa'aniiru. Meeshaalee waraanaa loltoonni TPLF saaman yoo mancaafaman namootni harka loltoota TPLF jiran yoo gadhiifamanii fi kanneen raayyaa ittisa biyyaa haleeluu keessatti qooda qaban seeratti dhiyaatan mariif carraan jiraachuu akka danda'u ibsan. Waraanni humnootii mootummaa federaalaa fi kan naannoo Amaaraa waliin ta'uun humna addaa fi milishaa naannoo Tigraay waliin itti jiran erga eegale torban tokko darbee jira. Hanga ammaatti lola kanaan lubbuun namaa darbees ta'ee miidhaa qaqqabe qulqulleessanii beekuun rakkisaadha. Haa ta'u malee gara lamaaniinuu namootni dhibbootaan lakkaa'aman du'uun dhagahamaa jira. Raayyaan ittisa Itoophiyaa amma yoonaatti hidhattoota Tigraay 550 ajjeesee jedheera. Mootummaan naannoo Tigraay lakkoofsa namoota ajjeefaman jedhamee irratti yaada hin kennine. Gama humnoota mootummaa federaalaanis loltoonni hedduun ajjeefamuu hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa himaa jiru. Guyyoota jalqabaa humnoonni naannoo Tigraay haleellaa Iizii kaabarratti bananii loltoota osoo hin qophaa'in haleellaan irra gahe haala suukanneessaan ajjeefamuu himu hoogganoonni kunneen. Poolisii federaalaa namootni waraana 17 kan hoogganoota olaanoo of keessaa qabuu fi Iiziin kaabaa akka haleelamu shiraa turan to'annoo jala oolaniiru jedha. Qaamoleen kun sirna koominikeeshinii danquun wal'aansoo fi ajajootaa fi waraana biyyattii gidduu akka hin jiraanne godhaniiru jedha ibsichi. Pirezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el ibsa kibxata kennaniin mootummaan federaalaa baadiyyattis magaalattis haleellaa xiyyaaraa waraanaan naannicha keessatti raawwatamaa akka jiru ibsaniiru. Haleellaa kanaan mootummaan addatti bakka kuusaa meeshaalee waraanaa fi boba'aa rukuchaa akka jiru ibsa. Ibsa mootummaa federaalaa irraas ta'ee hooggantoonni naannoo Tigraay kennaa jiran irraa garuu hanga ammaatti miidhaan haleellaa qilleensaan lubbuu namaarraa qaqqabee jiraachuu hin ibsamne. Ajajaan kutaa waraanaa kaabaa Meejar Jeneraal Balaay Siyyum kibxata kaleessaa miidiyaalee biyyattii keessatti dubbatanitti raayyaan ittisa Itoophiyaa iddoo magaalaa Daanshaatti dabalataan iddoo Tirkaan jedhamuu fi buufata xiyyaaraa Humaraa to'ateera. Waraanni isaanii miseensota humna addaa naannoo Tigraay 29 fi miseensota milishaa biroos to'achuu ibsa kaleessaa raayyaan ittisa biyyaa kenneen himeera. Gabaasichi akka eerutti dirree lolaa irratti hidhattoota kanarraa meeshaalee waraanaa hedduun fuudhamuun kaan ammoo barbadeessuu himan. Mootummaan naannoo Tigraay dhimma kanarratti waan jedhe hin qabu. Mootummaan federaalaa tarkaanfii waraanaa fudhachaa jiru yeroo gabaabaa keessatti xumuree naannicha nagaa buusuuf hojjetaa jira jedha. Haa ta'u malee UN dabalatee dhaabbileen deeggarsa namoomaa fi xiinxaltoonni garuu rakkinichi kan yeroo gabaabaa keessatti xumura godhatuu miti jechuun gaaga'amni lammiilee nagaa irratti gahu hammaachuu akka danda'u akeeku. Sadaasa sadii haleellaan mootummaa raayyaa ittisa biyyaa Iizii kaabaa irratti raawwatame jedhee duubaan lolli kallattii qaamolee lamaan jidduutti dhalate. Hanbaa gootota baddaa baalee kan ta'e Sadaasa 8 bara 2020 qabsaawaa gameessaa fi miseensa abaa'oo hayyuu Oromoo Bulloo Sheekuu du'aan addunyaa tanarraa godaanuun dhagahameeti jira. Guutuu gabaasa kana ammallee akka taantu isiniif dhiyeessina.
Anbaa gootota baddaa baalee kan ta'e sadaasa 8 bara 2020 qabsaa'aa gameessaa fi miseensa ABO hayyuu Oromoo Bulloo Sheekuu du'aan addunyaa kana irraa boqotanii jiran. Jaala Bulloo Sheekuu Shanyoommaa Girrii Tukee kan Baashoo Faaccee Kibbabaa Oromiyaa godina Baalee aanaa Adaabbaa ganda Haqqoo Gosaa Waaddoo bakka jedhamtutti dhalatan. Achumatti kan guddatan yoo ta'u goota dacheen Baalee magarsite hanbaa gootota qabsaa'ota baddaa Baaleetiin sirna awwaalcha isaatiis ganda dhaloota isaa Haqqoo Karraa Saayemannaa Wooddeetti kaleessa sadaasa 9 bara 2020 bakka maatii fi firra ummanni Oromoo aanaa Adaabbaa hedduun argamanitti raawwatame. Jaala Bulloon ABO keessatti qooda fudhatanii yeroo jalqabaaf fincila qonnaan bultoota baddaa Baalee keessatti qooda fudhachuudhaan jaala isaa kanneen akka Haaji Adam Saaddoo, Haaji Adam Jiiloo, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Jeneraal Hussein Bunee, Waaqoo Luugoo fi Haaji Umar Eebaloo, Jawaar Sayidoo, Konoleel Aliyyi Cirrii, Haaji Abdullaahi Ganamoo, Ismaa'il Abbaa Waashaa, Haaji Buntii Alii Mirree, Nashaa Oneeraa, Amaanoo Haaji Saanii Ganamoo, ilma Waabee fi jaallan isaa maqaan hin kaasamne hedduu waliin sirna Nugusa Haile Sillaasee hudhanii qabanii qabsoo hadhaawaa godhaa turan. Jaala Bulloon bara Haile Sillaasee keessatti waggoota 4 hidhamanii kan turan yoo ta'u bara sirna Dargiitiis waggaa 4 fi ji'a 5 hidhamanii bara Wayyaanees umrii manguddummaa isaaniitiin Oromummaa isaaniitiin yakkamuun nama hidhamaa as gahanidha. Isaan kuusaa seenaa turan Jaala Bulloon goota diinaaf harka osoo hin laatiin guyyaa isaa ga'e addunyaa irraa godaanedha. Yeroo mootummaan Abbaa Irree Dargii kufee Abbaa Irree Wayyaaneen Oromiyaa seenu ummata dararaa ture bara 1985 akka lakkoofsa Habashaatti yeroo ummanni keenya maqaa miseensaa fi deeggarsa ABO'tiin saaxilu dararamaa ture. Jaala Bulloon miseensa ABO'ti jedhamanii eeramuun hidhamanii mana hidhaatti gad baafamuun ummata keessatti miseensa ABO ta'uuf badii qabdan ummataa fi mootummaa dhiifama gaafadhaa jedhamanidha. Isaan garuu ummata ofiitiin bahuun badii teenyaa miti waa warra adii fiddeeti jechuudhaan gootummaadhaan hidhamtoota aanicha isaanii kaabinee fi kaadiree sirnicha mogolee buusanii duuti dhaloota seera uumaati waan ta'eef isa warra jannataa Rabbi haa taasisu. Maatii fi firoottan isaa akkasumas ilmaan Oromoo dabalatee jajjabina haa kennuuf jaan. Udii Musaa gaazexeessaa OMN yeroo ta'u yeroo ammaan tana sababa tokko malitti mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuun dhagahameeti jira. Guutuu gabaasa kanaatiif Nadiifaa Abbaa Mancaa akka taantu isiniif dhiyeessiti. Gaazexeessaan OMN Udii Musaa erga hidhamee har'a guyyaa 5 ta'ee jira. Udii Musaa yeroo ammaa mana hidhaa Adaamaa ganda Gibrinnaa jedhamu keessa jira. Haalli mana hidhaa sanaa mana hidhaa xiqqaa tokko keessatti nama 60 ol kan hidhaman yoo ta'u haalli mana hidhaa sana keessa kan qulqullina hin qabnee fi rakkina hamaa keessa jiraachuun hidhamtoonni achi jiran ni himu. Udiin nama ogummaa itti barateen qaxaramee gaazexeessaa Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkii duraanii ta'ee tajaajilaa turedha. Erga Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkii biyya keessaa cufamee innis hojii tokko malee akka jiraataa jiru warri isaa wajjin jiraatan ni himu. Akka seeraatti sa'a 48 keessatti mana hidhaa murtii dhiyeessuun yookaan gadhiisuun dirqama poolisii ta'us Udiin hanga yeroo ammaatti mana murtii kamirrattuu hin dhiyaanne. Hidhaan gaazexeessitoota na yaaddeessaa ja'a Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa lola mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffamaa jiru yeroo cimu kanatti gaazexeessitoonni hedduun illee hidhamaa jiraachuun dhagahameeti jira. Guutuu gabaasa kanaatiif Mahammad Abdusalaam akka taantu isiniif dhiyeessa. Hidhaan gaazexeessitoota na yaaddeessee jedhe Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa lolli mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffamu cimaa yeroo jirutti gaazexeessitoonni hidhamaa jiraachuun isaa yaaddeessuu Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa ibse. Koomishinarri Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa Daani'el Beqqalaa Tiwutarii gubbatti odeeffannoo ganama kana maxxansaniin gaazexeessonni dabalataa 4 hidhamuu ibsaniiru. Gaazexeessitoonni 3 eejensii pireesii Itoophiyaa keessa kan hojjechaa turan Haftuu Gabrees Gihaabeer Tsaggaayee Haddushii fi Abrahaa Goos kan jedhaman akka ta'an himaniiru. Dabalataanis gaazexeessaan OMN Udii Musaa galgala kaleessaa qabamuun Dr. Daani'el ibsaniiru. Hidhamuun gaazexeessitoota kana yaaddoo itti ta'uu himu.
kennamuun dhimmi isaanii adeemsa seeraa sirrii akka hordofamu qabu ibsaniiru. Torbee darbe keessa gaazexeessaan Awuloo Miidiyaa Baqqaloo Alammeroo fi kan Addis Standard Medihaanee Ikkoaba Mikaa'el hidhamanii turan. Ammatti lakkoofsa gaazexeessitoota torbee darbe qofa hidhamanii 6 gaheera. Sanbata darbee to'annaa jala oolfamee kan ture gulaalaan barruu Addis Standard Medihaanee Ikkoaba Mikaa'el heera biyyaa diiguuf yaaluu sababa jedhuun hidhamee akka turee fi gadhiifamuu barruun kun maxxansee ture. Guyyaa kaleessaa garuu gaazexeessaa Medihaaneen irra deebiin hidhamuun Addis Standard ibseera. Gulaaltuun ol'aantuun Addis Standard Tsaddaayee Lammaa irra deebiin qabamuun isaa qaama nageenyaa lammiilee eeguuf dirqama qabaa jedhamee amanamuun seerri dabaa jiraachuu agarsiiftuu jedhaniiru. Dr. Daani'el guyyaa kaleessaa erga maxxansaniin haala gaazexeessaa Awuloo Miidiyaa Baqqaloo Alammeroo kan erga to'annaa jala oole guyyootni lakkaa'amanis hordofaa akka jiran ibsanii turan. Dhimma hidhamuu gaazexeessitoota irratti hanga ammaatti mootummaan federaalaa irraa wanti jedhame hin jiru. Dhaabbati mirga gaazexeessitootaaf falmu Commit to Protect Journalists ibsa kaleessa baaseen gaazexeessaa Baqqaloon erga qabame guyyaa 6 darbus himatni akka irratti hin bahamne ibseera. Himatni seeraan banamuu baatus garuu odeeffannoo tamsaasuun shakkamee qabamee Commit to Protect Journalists mootummaan gaazexeessaa kana hatattamaan akka gadhiisu gaafateera. Waggoota 2 dura Itoophiyaan tarree biyyoota gaazexeessitoota hidhamuun beekamanii keessaa adda duree turte. Waggoota 2 darban gama kanaan fooyya'insi argamaa turus yeroo dhiyoo as biyyattiin amala duriitti deebi'aa jirti jechuun dhaabbileen mirga namoomaaf falman yaaddoo isaanii ibsachaa jiru. Rakkoo biraatiif saaxilamneerraa jaan adabamtoonni siyaasaa Abbaa Oromiyaa hidhamtoonni siyaasaa godina Harargee ba'aa erga nutti murtaa'e bubbulee jira. Ammallee erga hidhaanutti murtaa'e booda rakkoo biraatiif saaxilamnee jira jechuudhaan dubbataniiti jiran. Guutuu gabaasa kana Lalisaa Sabaa akka taantu isiniif dhiyeessa. Rakkoo biroof saaxilamneerra jedhu adabamtoonni siyaasaa baha Oromiyaa hidhamtoonni siyaasaa godina Harargee bahaa nutti murtaa'e boodallee rakkoo biroof saaxilamnee jirra jechuun dubbatu. Murtii nu irratti kenname irratti oliyyata fudhachuuf haal dureewwan jiran rakkoolee itti aanee jiruuf nu saaxileera jedhu. Dhimma keenya manni murtii waliigala Oromiyaa ilaalee murtii haa kennuu malee aangoo mana murtii olaanaa federaalaatti kanaaf oliyyannoo mana murtii waliigala federaalaa waan ta'eef akka barbaannetti qaqqabsiifachuu hin dandeenye jedhu. Kanaas yoo ibsan dhaddachi manni murtii waliigala Oromiyaa galmee keenya afaan Oromoo ilaalaa waan tureef oliyyannoon guutuun galmee gara afaan mana hojii federaalaa afaan Amaariffaatti jijjiiramuu qaba kan baasii hin malleef nu saaxilama. Galmee hedduu irratti himanni abbaa alangaa dhiyaatee qofti ragaalee adda addaa waliin fuula 200 ol ta'a kan hiikuudhaaf yeroo gaafata baasii maallaqaa fi qulqullina hojii barbaada. Nuti dargaggeessa qeerroo galii hin qabne ta'uun alatti qaamni nu jala deemee nuuf mijjeessu waan hin jirreef rakkoo adda nutti ta'e jedhu. Hidhamtoota keessaa qeerroo tokko akkas jedhu yaa waan ofii oolee buleeti kaayyoo qabsoo jaallan keenyaa warra hin galleef galaa gaafa dhibbaan sirnichaa mana hunda seenuma doonurra gaheen jecha hayyoonnii fi qabsaa'onni keenya lallabaa turannuuf galaa deema. Afaan Oromoo akkuma kaan afaan mana hojii federaalaa ta'uu qaba yoo jedhamu akkanatti naaf galaa hin turre. Biyya keenyatti tajaajila haqaas ta'ee kan biroo hiikaan argachuu hin qabnu sababni jedhamuuf har'anaaf addanaaf bahe. Kanaaf falli tokkoo fi tokko innis falachuudha jedha. Dabalataan dhaddachi keenya dhaddacha yeroof dhaabbatee ta'uun rakkoo biroof nu saaxilee jedhu. Manni amala sirreessaa iddoo jiru Harargee bahaa yoo ta'u garagalchaa bakka irraa fudhannu dhaddacha dhaabbii Adaamaatti argamu. Adaamaa deemuun garagalcha murtii erga fudhannee booda sumuda mana amala sirreessaaf jecha dirqama Harargeetti deebi'uu qabna. Ergasii booda gara mana murtii federaalaa Finfinneetti argamutti deemuun nuuf galcha. Manni murtii waliigala Oromiyaa faayidaa keenyaaf jedhee dhaddacha yeroo akkuma hundee
dhiyeesse tooftaa rakkoo kanaa oliyyannoo irratti hambisuu danda'uu nuuf mijjeessuu qaba ture jedhanii dubbatu. Innis Harargeetti osoo hin deebine manni amala sirreessaa naannoo jiru qulqulleeffatee dhimma keenyaaf furmaata gochuu danda'a ture. Karaa biroon yakki manni murtii waliigala Oromiyaa galmee keenya mana murtii Oromiyaa irratti dhiisuun isaatti wal dubbachuu nu tajaajiluu danda'u ture. Haala kana biroon dhimmi keenya xiyyeeffannoo dhabuun balaa biroof nu saaxilee jira jechuun dubbatu. Rakkoo kana ibsachuuf cinatti ogeeyyiin seeraa abukaattoleen naannoo sanii ol jiran gargaarsa akka taasisaniif gaafatanii jiru. Danda'amnaan akkaataa abukaattolee godina Harargee Bahaa gargaarsa obbolummaa nuuf godhan isinillee nuuf gargaaraa warri jedhan ni jiru. Akkasumallee kafaltii warri abukaattoo nu barbaadaa jedhanii dubbatan. Godina Harargee Bahaa aanaa Hombolchaa Araddaa Qeerrensaa ganda Muusaa Jaamuun beekamu keessatti guyyaa waraanni mootummaa milishaa waliin ta'uudhaan manarra deemuudhaan qeerroo Oromoo ajjeechaa fi hidhaaf saaxilaa jiraachuu ni dhaga'ama. Sababa kanaa wajjin wal qabatee qeerroon naannoo san jiraatan hawaasa dabalatee iddoo san dhiisanii baqachuullee kan dubbatan namni nuti bilbilaan dubbisne kun guyyaa har'aatillee qeerroo Toofiq Abdii Ruuboo Jaamu badii takka ammalee bakka inni rafutti jirutti waraanni mootummaa rasaasa irratti dhukaasee jechuudha. Maddi keenya achirraa nuuf gabaaseetti jira. Akka taantu isiniif dhiyaata. Bakki midhaan walitti dhahamee godina Harargee Bahaa aanaa Hombolchaa Araddaa Qeerrensaa ganda Muusaa bakka jedhamtutti ganda kana keessatti ilaama waamicha qeerroo marfii shanaffaa guyyaa lammaffaarraa eegalee ilaa hanga dhukaasaatu jira. Kana malees kana dura qeerroo hedduu ilaa hanga qeerroo nama 70 olii qabanii hidhanii jiran. Kana malees deengaddaa kana guyyaa lama gidduu ollee qeerroo maqaan isaa Maammat Ussoo jedhamu rasaasaan dhaabanii akkuma caffeetti argama. Qeerroo sunillee akka taara warri isaanii argama jayyidha. Annee akkuma hospitaalli caffeedhaa qarshii 10,000 gaafatee jira. Kanaaf qeerroo mucaa kanaaf illee gargaarsa akka uummanni Oromoo warri beeknaa godhaniif hin jaani. Kana malees ganama har'aa kana jechuudha. Wantichaa keessatti taa'ame waan hedduu gocha soqonnee isaa gara jabeenyaa mootummaa bilisummaadhaa qeerroo keenyarra raawwate. Mucaa maqaan isaa Toofiq Abdii Ruuboo jedhamu kana ganama kana Oromummaa isaa qofa bakka inni rafu jirutti waraanni humna addaatiif bishaan fidanii mana keessaa gabbaasanii badii maaliitii taphate inni jee rasaasaan naacha kana gubbaa dhaabanii mucaan kun amma du'aa fi jiru gidduu jira. Dhaawamee achi taa'ee mitii afaan isaa dhawattee ilaa isaa haala maddamee ilaa isaa achi taa'ee sammuu irratti ambulaansii fuutee akka mattaffee darbite. Mucaan kun amma du'aa fi jiru gidduu jira jechuudha. Kana malees hawaasa keenya achii hawaasni beeyladoota isaaniitii du'aa hunda guuratanii qeerraa godaanaa jiran karaa Somaalee karaa Jijjigaa kana godaanaa jiran wanti achi yeroo hedduu waan gocha soqonnee isaa gara jabeenyaan abbaan Araddaatii fi waraannii fi mootummaan bilisummaadhaa sanarra raawwatee jiran. Kanaaf ammaas qotee bultoota keenya gisee isaan achirraa deeman abaa shanii jechuudhaan waraana fidanii achirra jira leenjisaa nyaataa fi dhugaatii uummata irraa 200 fuudhanii achirra godhaafii jiran. Uummanni keenya ammaa gisee irraa dhufatan qabeenya isaanii qabeenya shanii jechuun faana jalaa cabsanii faana saamichaa fi ooluu isaan qaban jimaa hunda saamichaan milishoonni raddaa saamanii jimaa isaanii nyaachaa jiran. Kana malees ambulaansii sibiilaa 500 as kannaa jiru hawaa 500 gurguran hawaasni keenya nuti argatan leeyyiidha. Weerara waan isaatii midhaan jalaa nyaachaa bee qarshii biran bakka irraa finnee kan gisee jaan hawaasa keenya kan mana hidhaa gurraa jaan. Kana malees bakka yeroo kana keessatti mootummaan nuti nu gargaaru qaba malee nuti mootummaa gargaaru keessa jirru gisee jaan hawaasa keenya kan mana hidhaa gurraa jaan. Wanti aanaa keessa jiru hedduu achisaa wallahi qeerroon teenya dargaggeessa akka ganda Muusaa ganda Saalee ganda Mooraa Bajamaa keessatti qeerroon teenya jira bitaan jiru wallahi. Mucaan qabsaa ta'us isaa qofaaf Oromummaa ta'uu isaa qofaaf dhaame malee fuula bajiite ta'uu hin dandeenye qabu. Kanaaf warri Oromoo taatee jaalatan milishaa abbootii Araddaa taatee Oromoo wanti jala deemtee kaabinee bilisummaa taatee abbootii Araddaatiif waraana fudhattee ilmaan Oromoo kana guyyaadhaan dhiiga isaanii dhangalaasaa jirtu kan gochi wanti amma dhufe kun ni bira akkanatti naftu garuu seenaan isin gaafachuu teesse. Nuti kanaaf qeerroon achi kana waan kana warra godhane
tokkummaa keenyaa fi Sotiin isa jiru waan nurraa deebisuun qabu jabaannee tokkummaadhaan itti fufuu qabna. Baqataa Itoophiyaa teessoo mana marii magaalaa Usteeniif kan kutaa Minisootaa keessatti argamu filatamuu seenaa hojjeteeti jira. Guutuu gabaasa kanaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Baqataan Itoophiyaa teessoo mana marii magaalaa Usteeniif kan kutaa Minisootaa keessatti argamtu filatamuu seenaa hojjeteeti jira. Baqataan Itoophiyaa dargaggummaan Ameerikatti godaanuu dhiyeenyatti lammummaa biyyattii argate kutaa biyya Minisootaa teessoo mana marii magaalaa Austin injifachuun seenaa galmeesse. Obbolaan dargaggeessa ganna 27ti. Kun oduu injifachuu wayita dhaga'utti yeroo duraa fi waggoota 152 keessatti magaalaa Austin nama gurraacha mana marii magaalattii kanaa filatte jechuudhaan hedduu gammaduu BBCtti hime. Magaalaa Austin Minnesota inni keessa jiraatu parsantii 98 namoota adiin akka keessa jiraatan kan dubbatu. Obbolaan teessoo mana marii magaalattii paartii kamuu otoo bakka hin bu'in dhuunfaadhaan paartii isaanii dorgomuu milkaa'e. Gaafa duula na filadhaa eegalu namni gurraachi Itoophiyaa Gaambeellarraa du'aan baqate biyyaa bahe nan injifadha jedhee tasuma hin yaanne ture. Baay'ee gammade. Jiraattonni magaalaa kun hundi adiidha kanaaf injifadha jedhee hin yaanne. Injifachuu koo yoon dhaga'u garuu baay'een ofitti gammadee dhalataa Itoophiyaa jalqaba magaalaa Austin keessatti filatame ta'uun gammachuu guddaa kan kenne jechuudhaan BBCtti hime. Naannoo Gaambeellaatti kan dhalatee obbolaan Haleellaa muddee 13 bara 2003 Gaambeellatti dhaqqabeen sabni Ayiwaa kun 400 ol lubbuu dhaban jedhan. Ajjechaa mudate kanaan baqachuunis maatii isaa waliin gara Keeniyaa imale. Imala miila torbaa lamaan booda Suudaan kibbaatti Suudaan keessatti ba'uun kaambii dadhabaa Keeniyaa argamtutti waggaa 10 jiraate. Achittis bara 2013tti Keeniyaarraa gara Ameerikaa qubatan. Ameerikatti imalee jireenya gaarii jiraachuu malee bulchiinsa keessa seenee jedhe. Bulchiinsa keessa seenee jedhee hin yaanne ture kan jedhu dargaggoon kun ta'us waggoota 4 dura gaaf tokko kaantiibaa magaalaa Austin qaamaan dubbisuu itti gaafatamaa fudhachuu dubbata. Obbolaan dhalattoota Gaambeellaa magaalaa Austin jiraatan kaantiibaa magaalaa Austin yookiin ajaja poolisii beektu jedhee gaafadhe. Hunduu lakkii hin beeynu akka kaantiibaa jiru beeknaa garuu isa dubbisnee hin beeknu isaan jedhan. Lafa waajjira kaantiibaa magaalattii jiru intarneeta gubbaa barbaadee dhaqe gaafaan kaantiibaa arge wanti jalqaba godhe maqaa koo obbolaan jedhama magaalaa Austin gargaaruuf wanta narraa barbaada yoo jiraate asiin jira itti jedhee kaantiibichatti eenyu ati jedhee gaafate. Ji'a 3 dura magaalaa biraarraa magaalattii dhufuu fi barbaachaa akka jiru itti hime. Magaalaa kana waan jaaladheef magaalaa kana keessaa qooda fudhachuun barbaada jedhee itti hime. Kaantiibichinis koflee ati baqataa jalqaba waajjira koo dhufee itti gaafatamaa fudhachuu gaafate naan jedhe. Boodarra walitti dhufeenyi kaantiibaa waliin qabu cimee bara 2016tti boordii koomishinii mirga namoomaa magaalattii namude. Ergasii tajaajila jira akka obbolaan jedhutti magaalaa inni keessa jiraatan parsantii 98 namoota adiitu jiraata. Dhalattoonni Afrikaa parsantii duwwaa tuqaa 5. Morkattuu obbolaa dubartii Heelan Jaarraa kan jedhamtu oggaa ta'u Austin dhalattee ganna 46 guutuu magaaluma kana jiraatte jedhan. Anaaf morkattuu cimtuu turte ta'us uummanni Austin garuu ana filachuu murteesse. Ijoollee Afrikaa biyya kamuu keessa jiran milkaa'ina isaarraa akka baratanis barbaada. Milkaa'ina koo daa'ima ol guddatu Itoophiyaa ta'ee Suudaan kibbaa Taanzaaniyaas ta'ee biyyoota Afrikaa akkasumas kaambii baqattootaa keessa jiraataniif ergaa dabarsuu qabaa jee. Dargaggoonnis ta'ee dulluma keessa gara Ameerikaa dhuftee yoo cimtee hojjette abjuu Ameerikaa argachuu barbaadde ni argatta. Dargaggoon umrii 27 obbolaan rakkoo manneen jireenyaa furuu tajaajila tursiisuu daa'imaan gatii madaalawaa akka argamuu fi carraa hojii dabalataa akka argatu duula gaggeessuun injifatee kan milkaa'eefis waggoota 4 dhufanitti nan hojjedha jedhe. Lammummaa Ameerikaa waggaa dura kan argate obbolaan sagalee koo haaraa ta'ee fayyadamuu uummata magaalaa Austiniif waan haaraa fiduun barbaada jechuun BBCtti hime. Barreessaa Ibsaa Abdii Israa'ii badii takkaan malatti hidhamee jiraachuun dhagahameeti jira. Akka maddi keenya gaara mul'ataarraa nu gabaasetti godina Harargee ba'a. Gaara mul'ataa aanaa Gurawaa magaalaa Dooguutti Ibsaa Ahmad Siraaj yakka tokko malatti guyyaa kaleessaa 10 bara 2020 waraana mootummaatiin hidhamee jiraachuun dhagahameeti jira. Guutuu gabaasa kanaa akka taantu isiniif dhiyeessina.
Barreessaa Ibsaa Ahmad Siraaj badii takka ammaletti mana hidhaa keessa galfameeti jira. Godina Harargee Bahaa Gaara Mul'ata aanaa Guroo magaalaa Dooguutti Ibsaa Ahmad Siraaj yakka tokko maletti guyyaa kaleessaa sadaasa 10 bara 2020 sabboonummaa isaatii fi oromummaa qofaan hidhamuu isaa dhagahameeti jira. Ibsaan barreessaa kitaaba Galata Qeerroo Ja'oo kan barreessedha. Qabsoo Oromoo keessatti gumaa olaanaa taasisaa waan tureef bara 2016 keessaas OPDO'n kaleessa tan arra maqaa jijjiirrachuun biltiqinnaa jettee if yaamtutun warruma Guroo bulchaa turan kanaan miidhaan guddaan hammeenyaa fi farra dhala namaa irratti hin raawwatamne irra gayaa turan. Haala suukanneessaa uleen tumuu hanga qaama laamsheessuutti hirrisanii irratti raawwatan. Miilli isaa lameen bifa suuraa irratti agartan kanaan bara 2016 miidhamee ture. Bara kana keessaas gareen OPDO biltiqinnaa harraatun farra Oromoo ta'uun hojii isaanii waan tureef Ibsaa akka hin wallaanamne dhoorkanii turan. Gargaarsa sabboontoota Oromootiin dhooysaadhaan taasifameef wallaansa arkatee rabbiin fayyise. Kitaaba isaa barreessuu danda'e ammallee murni leeliftuu sirna nafxanyaa dargaggoo sabboonaa kana yakka tokko maletti hidhatti darbanii jiran. Kitaaba isaa barreessuu danda'e ammallee murni leeliftuu sirna nafxanyaa dargaggoo sabboonaa kana yakka tokko maletti hidhatti darbanii jiran. Ammas akkuma baroota dabranii sanitti akka malee tumanii jiran. Aanaa Guroo keessatti baadiyyaa fi magaalaa aanaa kana akka Dooguu Laaftoo Oromiituu irraa qeerroowwan jajjaboo hiduun akkuma itti fufetti jira. Hidhaa fi hiraarsaan Oromoo jilbiiffachiisu waan yaadamuu miti. Lakkuma Oromoo hiraarsaan ummanni keenya jabaatee qabsoo finiinsaa imala bilisummaa eegaleeti jira. Beellanni Jawaar Maammaffaa maaliif dheereffamee qabame kan jirrutti galmee hidhamtoota siyaasaa Oromoo Jawaar Maammaffaa dabalatee namoota 24 irratti himannaa siyaasaa guddicha biyyattii xiyyeeffannoo uummataa irra jirudha. Sababa kanaaf beellamni isaanii dheereffamuun dhagahameeti jira. Guutuu gabaasa kana leelisaa sabaa akka ta'antu isiniif dhiyeessa. Beellamni Jawaar Maammaffaa maaliif dheereffame? Galmeen hidhamtoota siyaasaa Oromoo Jawaar Mahammad dabalatee namoota 24 irratti himatamaa kun himannaa siyaasaa guddicha biyyatti xiyyeeffannoo uummataa irra jirudha. Beellamni armaan duraa fulbaana 21 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti ture. Beellama kanarratti Jawaar Mahammad, Baqqalee Garbaa, Hamzaa Boronaa fi Shamshaddiin Tahaa harki isaanii kateenaa sibiilaa hidhamee uffata keelloo uffata dambii himatamtoota jedhu itti uwwisuudhaan agabuu isaanii barii barraaqaan qaallitti baasanii dhaddacha lidataa dhiyeessuu gabaasnee turre. Itti aanee gama reejistariitiin onkoleessa 23 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti qabamus beellamichi himatamtoonni kan itti dhiyaatan ture. Guyyaan kun guyyaa abukaattoonni mormii sadarkaa duraa beellamaan reejistariif itti galchan ture. Mormii abukaattoonni galchan beellama itti aanu dura kan isin geenyu ta'a. Beellamni itti aanu sadaasa 18 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti beellama dheeraa gochuun maaliif barbaachise? Waa lamaafi jedhu ummata irraanfachiisuudhaan xiyyeeffannoo ummataa irratti godhu ragaa gara dabarsuuf yookaan se'ennaa mormii siyaasaa beellamtootaan walqabatee Oromiyaa keessatti deemu xiqqeessuuf yaadameeti. Akkasumas mirga haqaa fi saffisaa himatamtoonni argachuuf seera qaban danquuf yaadameeti. Olaantummaan seera osoo hin taane olaantummaa warra isaan hidheetu agarsiifamutti jira. Haala siyaasaa deemaa jiru laalanii irraa hubachuuf beellama dheeressan jedhu. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya hanga ammaan duraa kan isin biraan gahaa turre oduu biyya keessaati. Amma garuu oduu biyya alaatti isin dabarsina. Addunyaa irratti ministeerri muummee Bahareen waggaa dheeraa bulchuun beekama. Khalifa bin Salmaan umrii ganna 84 irratti du'aan boqochuun dhagahameeti jira. Guutuu gabaasa kana ammallee Maamad Abdusalaam akka ta'antu isiniif dhiyeessa. Addunyaa irratti ministeerri muummee Bahareen waggaa dheeraa bulchuun beekaman Khalifa ibn Salmaan al-Khalifa umrii ganna 84tti boqotan. Ilmi mootii Khalifaan erga Bahareen walabummaa ishee bara 1971 argatte aangoo qabachuun hanga guyyaa boqotaniitti bulchaa turan. Dhukkubsatanii Ameerikatti yaalamaa turuu miidiyaan mootummaa biyyattii himeera. Khalifaan eessuma mooticha Hamad yoo ta'u maatii moototaa keessatti qooda olaanaa nama qabu ture. Ilmi mootichaa kun namoota gariin nama waan siyaasaa biyyattii murteessaa jedhamuun beekamu. Bara 2011 warraaqsa Arabaa hin milkaa'in hafe keessa deeggartoonni dimokiraasii namni kun aangoo irraa akka ka'aniif barbaadu ture. Warraaqsi Arabaa du'a jeequmsaa fi badiinsa qofa fidee jechuun dubbatanii ture. Haaromsa siyaasaa Bahareen keessatti akka hin dhufneef danqaa tahanii ture yaada jedhu garuu haalaniiru. Xiinxaltoonni namni ilma mootii kanaa bakka bu'uun tajaajilu
isa Bahareen dhiyeenya kana Israa'el waliin nagaa buusuuf waliigaltee daandii haaraan kan itti fufsiisu tahaa jedhu. Biyyi Musliimoota Sunniin bultu Bahareen waggaa salgan kana warraaqsa jalqabdee humnootni nageenyaa erga fashaleessanii haaluma tureen itti fufe. Fincilli ka'ee ammoo ummata bal'aa kan tahan Musliimoonni Shi'aa biyyichaan qoodamneeraa jedhaniiru. Mootummaan miidiyaaleen dhuunfaa tokkolleen biyyicha keessatti akka hin hojjenne dhorkeera. Paartiilee mormituu hunda diiguun qeeqni karaa intarneetaa irratti barraa'us akka dhaabbatu taasiseera. Namoota mirga namoomaaf falmuun beekaman gaazexeessitootaa fi miseensotni paartiilee mormituu hedduun namoota fincila keessatti hirmaatan hedduu waliin hidhamaniiru. Namootni dhibbaan lakkaa'aman lammummaan Bahareen qaban irraa mulqameera. Namootni 5 ammoo yakka shororkeessummaan himatamanii ajjeefamaniiru. Akkaataa ibsa gareen mirga namoomaaf falmu jedhutti. Tole egaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti kan goolaboomta hangoo dubraatii walitti deebintu nagaan nuuf tura.